Jirra jirtu hordoftoota madda nageenya oduu isinitti himaa oduu waliin ani Jarsa Wallooti. Kaaba Oromiyaa godina Walloo Humaan Awwaannisaa barana sirra deebiin midhaan qotee bulaa weeraraa jiraachuu maddi keenya madda nageenyaatti hime. Weerarri Awwaannisaa kun amma faanaa baatee fi aanaa Dawwee Arawaa laga Boorkannaa gama tokkoon aanaa Hartummaa Fursee keessa Hartummaa kanneen Boorkannatti dhiyaatan weeraraa akka jirtu barame. Awwaannisni kun bara 2020 keessa qotee bulaa Oromoo Walloo kan akka malee weeraraa yoo ta'u, qotee bulaan bara sanii kan asheeta kan tokko niyyaattuu dagatee keessa galee yoo ta'u, kaan imimmaan lolaasaa harka qullaa keessa galu miidiyaa madda nageenyaa kanaan isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Balaan Awwaannisaa kun bara 2020 ka'umsi isaa Walloo haa ta'u malee qotee bulaa Harargee, Tigraay fi kan kana fakkaatan hedduu keessatti miidhaa geessaa turuun wama yaadatamudha. Awwaannisni bara kana kan bara darbee irra sodaachisaa ta'uu isaa maddi keenya kun jabeessee madda nageenyaatti hime. Bara biyyattiin lola keessa jirtu gama kaaniin qoqqobbii Ameerikaa kan irra jiru kana biraan Awwaannisni kun weerara kana itti fufuu jennaan biyyattiin beelaan hamaan saaxilamuu akka deemtuun namatti mul'isa. Gama kaaniin aanaa Hartummaa Fursee caffaa gara diimtuu fi cokorsoo kanaan taatee torban tokko dura caffee biluu taateen wal qabate Oromoo karaa orguu isaa aramatuun dhabe orguu isaa aramaan badaa akka jiru jiraataan achii tokko madda nageenyaatti hime. Amaarri naannaa Hasanii meeshaa bireen jedhamuun baay'inaan kan qubsiisaa jiran yoo ta'u, eegaa torbee dura saawwa Oromoo irratti dhukkaasa bantee haalli jiru sodaachisaadha jedhe jiraataan achii kun. Manni maree naannoo Amaaraa yaa'ii odeeffama isaa ja'affaa har'a geggeesseen ajjeenyaa'u Tashaagger aangoo irraa kaasuun nama Yilqaaw Kaffalaw pirezidaantii naannichaa taasisuun muuduun beekame. Godina Wallagga Bahaa aanaa Wama Aggaaloo keessatti murni impaayera Itoophiyaa buufata ciccitaa jirtu utubuuf carraaquu ergaa waraanni bilisummaa Oromoo ergamtuu PP Adamsee tarkaanfii irratti fudhachuu beeksisee kaasee kaabineen naannichaaf godinicha muddamsa guddaa keessa galuun uummata siivil dararuu jiraachuu nuuf gabaasan. Akka gabaasaan arganne foomsutti aanaa Wama Aggaaloo keessatti hojjettoota mootummaa dabalatee uummanni Oromoo hedduun hidhaatti jilmaan guuramuu jiraachuu nuuf himan. Akka gabaasa naannichaa nu qaqqabetti hanga ammaatti namoonni hidhaman dararamaa jiran tarreessanii maqaa isaanii tokko Dirribaa Tashoomee Ogeessa Qonnaa, Abdurrazzaaq Muhammad Barsiisaa, Gammadaa Naggaasaa Ogeessa Buufata Fayyaa, Fayyisaa Dinqaa hoogganaa buufata fayyaa. Oduu keenya gama biraatiin jaarmiyaan mirga dhala namaaf dubbachuun beekamu Human Rights Watch dureewwan biyyoota Afrikaa sirna hundeeffama mootummaa haaraa irratti argamuuf gara Itoophiyaa imalan jiran waa'ee dhiita mirgoota namoomaa danqamu, deeggarsa namoomaa fi adda cituu tajaajilawwan garaagaraa naannoo Tigraay mudatuu jiru irratti kallattiin dubbachuu qabu jedhan. Jaarmiyaan kun ibsa karaa zoon haaraa kenneen hundeeffama mootummaa haaraa Itoophiyaa dursuun waa'ee waraana Tigraay irratti odeeffannoo hanga ammaatti jiru kaaseera. Goolma siyaasaa fi dhiita mirgoota namooma Itoophiyaa keessatti mudataa jiruuf fala kaa'uun ga'een gamtaa Afrikaa mootummaa Itoophiyaa fi hawaasa idil addunyaa cimu akka qabu kan akeekkachiise jaarmichi daariktara gaanfa Afrikaa Liisten Baader. Qondaalli tun akka jedhanitti jaarmiyaan isaanii dhiita mirgoota namooma Itoophiyaa keessatti raawwatu irratti qorannoo kan eegale ergaa waraanni Tigraay eegalee as qofaa osoo hin taane waggaa tokko ta'eera. Qorannoon isaanii kanaan waan adda baasuun waayita ibsanis rakkoo guddaa kana irraa madde filannoon waayita yeroo biraatti dabarfamuu eegaleedha jedhan. Filannoo Itoophiyaa daddabarfamuu mufii siyaasa uume waraana Tigraayiif daandii saaqe waadaa dirree siyaasa bal'isuuf galmee sarbe jedhan. Yeroo amma haalli rakkina namooma naannoo Tigraay akkaan yaaddessaa ta'uu kan himan qondaalli kun mootummaan daandii deeggarsa saaquu wayita himu jaarmiyaaleen deeggarsa ammoo daandii itti deeggaraa kanneen ugguramuu himatuun jedhan. Tajaajilli ibsaa baankii koominikeeshinii naannoo Tigraay keessa ugguramuun saboota ijoo gargaarsa namooma ugguruu ta'uun qorannoo adda baasuu himan.
qorannoon keenya mootummaa Itoophiyaa fi michoota isaa Tigraay keessatti dhiita mirgoota namoomaa raawwachuu ibsa. Yakki gudeeddii fi misoomawwan bu'uuraalee barbadeessuun baay'inaan raawwatameera. Yakkii fi saamichi dhaabbilee fayyaa isa hospitaala akkasumas keessatti raawwatamuu adda baasneerra. Kaanis lammiilee tajaajila fayyaa akka hin arganne godheera jedhan hordoftoota keenya dhageessaa turaan Ejersoo Wallooti.